تجرتي غيرهم بيقوانين بيكو أنا اللي سنيفونا بربادي سنجارة مي سجرتي قاعد فولو ليفل تنكم بربادا هرانا برمدا هاي نموية قلت لها تجيت جات لقى وسيريس إنون والله نموية قليلا نانجلا إنون نيجا كيسان سي بري سيوس الرابع وان جالا كنامو نعم أنين كجباني والله نمان نانجلا هاي كيسا نبر اسمين لالا إن أما سناسويت الناسوك نككبي وارفي أنيس مالي نمان كبو سيجلمي onnen tunu sin fayyine dhiisi mucaa taa'ii sin jedha taa'ii onnen si haa fayyidu taa'ii. onneen fayyaa jirti amma daran nama fayyus argaaraayyuu idde gattii bar viidiyoo lamaan jara lamaanii walii argee hojjinaa isaan Dhageeffadhu. listen Jaalala ati qabamte wayii qabame asiin dura tiktokii kanarra. Jaalala ati qabamte san qabamee yoo deemee nama sanii waliin haasofne osuma waa'ee jaalalaa iyyuutti hin dubbanne nama saniin akkan mallaaqubsa wal jijjiirree wajji haasofne. Bakka rabbiin akkuma waan godhaa wayii beeku nama santu na dubbise dura nan dubbisu iyyuu na dubbise yastin jiraa miti asumarra wal argina malee waliin dubbifne. okay Na dubbisee wajji haasofne wajji qaannee kazzaa lakkoofsa wal jijjiirree karaa keessaatii wal dubbisne. Karaa keessaatii wal dubbifnee gizee wajjin qaqqaan haasoma keessa anjaartii qabaa naan jedhe. Ani waa takka iyyuu hin dubbannee beeki. okay Keessi koo gammachuu guyyaa sanatti tasamma edhiisi silaa hin dubbatin. Bakka maalumatu bakka du'aayi nan godhadhe naa tasaa akkaate kadhannaan rabbii konkoo kadhadhe naa tasaa akkaate jedhee bakka aniin tuba callitti jedhe. Gizee dhufee haasuma osuma haa haasofnu maal jennu waa'ima jireenya ana milaali ol baasee isa akkas jedheetiin itti dubbachuu dideetuma maal godhe si takkaate dagalima haasofsiise. Gizee haasofsiisu kana beeki an beekaatuma dagalee haasofsiise waan takka hin dubbanne zim jedhee dagalima gizee haasofsiisu akkana jedheetumaan waa'ima laayivii jireenya namaa kanarraa kaasee fakkeenya of fudhatee dubbate. Yaatu weenaachiin haati faatee tun eessa seenti jettame ati. Mee eessa seenaan? Waan biraallee hin dubbanne onni matii tana laal bishaan baradaa wayitii tuna bira jira firiijii keessaa fuudhee qorri irraa haboo jedhee bira kaa'e onni matii tana asumarra of kaa'eeti. Hafuura kana laal jedheetuma hafuura kana sadii liqimse. Sadii amma waan si dhibu keessaa jechuun ana mala kan koo keessaa inshaallah abbama fedhe ta'a waa gaafadhee namarraa dhabuun nama san waa gaafadhee irraa dhabnaan osoo du'e namni sun imimmaan nan bu'uufi osoo du'e jechuudha. Baguma osoo gaafatin dura osoo waattiin dubbatin dura inni jaalallee qabaachuu yookaan immoo haadha manaa qabaachuu dhagahee jedhee onnee tiyya tana laala akkanatti of qabbaneesse siin jedha akkanatti obsi jedhee akkanatti harkaan gad of qabe kan namni na bira hin jirre kan. Kanaaf maaf siin jedhee ma waa'ee jireenya konkootii maaf sii kaase ma waan kana si bichatti hime malee wallaa nama tokkotti hin himne asii. Waan kana wanni sii kaaseef maal inni beektaa? Ilmi namaa kun ebeluun lafarra jiraa beekan malee maalirra akka jiru namni beeku hin jiru. Ebeluun tokko lafarra jiraa beekan malee lafee irra jiraaf lafa qofa irra jiraa namni beeku hin jiru. Kanaaf nama tokko dubartii takka yeroo kamiinuyyuu gaafa jaalattu gaafa yookaan immoo itti haasoftu maal gosa fakkaate ittuma sittee suutumaan baratta. Gaafatamoo dhattee gaafattee jaalallee qabdaa jaartiin waan akkas akkasii jettee gaafattee eelakki waan akkanaa qaba gaafa siin jette si jaaladhe jechuun sitti ulfaata. Atta gootamee gati jettaa immoo mee akkam godhi jettaan rakkoodha beektaa. Kanaafuu nama tokko dura ladda tuttuttee akkana laaluun akka bineensaa bar ladda fiiddee laaluun baay'ee barbaachisaadha siin jedha. Sigalee suutaan itti sittee waa'ee malaayii fi jireenyaa kana kanneen haasoftee maal jettee achi keessa dalgaan itti cabsite. Malee akkatama gogaa lafaa kaateetiin itti cabsitu kun mataa gubbaa buutu kun siif gaarii miti because your heart is tired. Maanni beekaman fi haga ani wayita miidhame saniin beekame wayita obboleettii ta'eetan.
amma tuni qabaatte amma namni gadina isaa daa'ima qabdi faadhee komantii ta'a. Asirraa daa'ima qabdi. Komantiin gadi ittiin daa'ima qabdi minaamin ja'an. Tidhiis Oromoon akkasuma itti yaade. Oromoon bar gaafa ati qadhatte eedisii qabda sin jetti. Gaafa ati furdatte nama waggaa 70-80 sin jetti. Siif galee Oromoon fayyaa hin qabdu. Oromoo irra hin kaayatin. Kanaafiyyuu wanna hin jaa jiru maa inni hin beektaa? Amma ittiin maakii fakkaatti si galee waan maraaniyyuu maakii nusuu gaabi liibsiin ittii kunnuma fakkaata maakii fakkaata. Bakka Haalli mucattii hawwachuu danda'a bar. si galee mi? Haalli mucattiidha. Wajjumaan haasawaa Hawwachuu jedhaan. danda'a. Haalli mucattii hawwachuu danda'a. Garuu ammoo ati ispiidii kan ka'e. Take care your speeds. Kam daa'im jettaa? Yaa. Maaliif jennaan obboleessa kiyya marra lama ati beeki gufuun galgala si dhoofte ganama deebitee kan si dhoofte yoo taate situ gufuu sanii malee gufuu komachuu hin qabdu beektaa. Because gufuun ganama si dhoofte galgala akka si dhooftu hin fedhu. Dhugaa. Gaafa duraan miidhamte lammata deebitee ageenii akka ati miidhamtu hin fedhu. Maama itti wal beektanii san? Itti wal beektanii maa san? Hambar jechuun lakkoo adii irraan fooloo irraan qabu meebii isiin irraa qabaachuu dandeettan tiktookii isiillee argine viidiyoo mummuranii olii gadi hin deeman argaa. Tiktookii isiillee maqaan isii akka eenyu akka jedhu hin beeku. Garuu ammoo ani meebii karaa obboleettii tiyya maakiitiin maakiinis nama kabajaa isii qabu nama hammeenya kee fedhuu miti. Meebii karaa isiitiin wannoo sii fuudhuu ni danda'a beektaa. Garuu ammoo jasti lafumaa kaatee akka ati miidhamtu hin barbaadu. Galatamii waan fiitiyya garuu itti sun waan na qabbaneessu na fakkaata si galee anillee waan isii qabbaneessu na fakkaata because. Ati amma saniyyuu bara amma tuwuu ilaali. Ati amma jechuudha amma diqqoo isii bar usuu wanna jetteetiin las jetteetumaan deemtee wayyuu bar ispiidii hamaan deemarta wayi bakka wayiiti kuftaa waan jedhu wayitiin wanna jedha. Ani kufullee yoo akka fispii akkuma fiigu sanii kufeennaan illee gizima san ka'a. Xoo'a gizima san lafa ol ka'ee fiigu sii galee ka baradhe kan. Naafi koo galatoomi lubbuutii yaqaalii miira keessa galtee laabboo kanan Nuti saniin jaaladhee jennee bara waan fi. miira keessa galee laabboo kana buutii anumas jedhe. Wanni ati jette kun hin martaniyyuu dhugaadha. Ani maal mana Nima laallam isa nu fidaamee laallaadhaam. Asuma nu fidaati ilaallee tuumee waa isiitu laal hagam wal fakkaatanillee face to face akkanatti wal bira laallee akkam akkasiin jirtuu fi eenyuun akkasiin fakkaattu. Laalaadha malee amma hamzaan isiirraa na qabee miti. ati suuta deemi. Sanuu shamarran xiqqoo isii dhiirumaa iyyuu wayya sanuu shamarran na jaalatee dhageenyaan yoo qara caammaa quxurii 31 ka godhattu taate 4 dabaltee bitattee 5 godhattee zarraa jetti. Sanuuyyuu xiqqoo isii yaagattima sanuu dhiira wayyaa. Dhiirri illee sanuma wallaahi. Dhiirri faatii ati jaalattee arge taanaan wanni akka isaa jechuudha inshaallah buqqee jalaan dhoote hin jiru. Goddanyaa. Jaalattee dhageenyaan bar yoo an arsii keessa bahee jimmatti isa jaaladhe homa arsiin hundi jaalatte si'a bar. Yoo arsii keessa bahee baaletti an jaaladhe bar homa arsii hundi bakka kutaan kiyya guutuu waan isa shamarran kiyya kutaa kiyya oromoo guutuu waan isa jaalattu se. Dhugaa. Qabimee anaafati wal qaxxaanaa. Maakiin ofii garan badde. Maakiin sargiidhaaf wantoota tokko tokko qayyataa jirti homaa wantoota tokko tokko sisirreessu jirti. Mana qayyaallee geessee bar.